ariifachiise Oromoo goota nu jalaa nyaachisanii nu jalaa salphisan guyyaa sana salphanne Oromoon. Kana booda gaa Oromoon agartuu ishee qabdu gaafa fixanii jaamaa hoolaa akkuma jabbii hoolaa warra deemuu bare kana ganaa walitti qabaniiti qulqulleessuuf deemaa jirti jarri. Kanuma keessaan dhuftee isheen kaan siyaasa nurratti hojjetti inni kaan immoo Itoophiyaa wajjiniin hojjeta. Amma jaalbattee dhabneera akka dhalma namaatti. Ani du'a kaasuu hin danda'u yeroo jiraatti jiru waan hin godhuu danda'u waan narraati barbaachisu akka ilma Oromoo tokkotti godheera. Arra deemeera hiriyaan koo jaalli koo waan baay'ee waliin barreessaa turre bara dheeraa an kaasee yoo xiqqaate waggaa 10 kaasee arra garuu inni deemeera gaa. Ana inni du'uusaa miti. Ani inni lubbuudhaan jiru maalin gochaa jira maal godhuu hin danda'a. Akkamittiin gumaa obboleessa koo baasaadha. Du'eera. Gumaa obboleessa koo kana ni baasu duwwaa yoo aloonni kana keessa jiraatte dhiirri jiraatte dirree keessas waraana keessas jiraatte naa qunnamti. Kan gumaa obboleessa koo kan naa baasu hiriyaa koo kan naa baasu jaala koo kan naa baasu barbaada malee inni boo'ee mana keessatti cufadhee kun boo'aan jiraan haaraan jiraan waan naa godhu hin qabu. Dhabneera. Boonye dhabne Haacaaluu owwaalli akka jabbii manatti galle hin galle. Hinuma galle galtuu hinuma galle akkuma jabbii akka Oromoo kanaan agarreen biyya lafaa irratti. Goota isaa nyaachisee manatti galu Oromoo kanarraa alachuu koo manna osoo du'ee badee ta'e. Osoo bishaanuma ta'eera ta'e gaafa dhaladhe sana. Oromoo kanarraati alachuu irraa jechuudha. Gaafa namni goota isaa nyaatee dirreetti galee isheen kolkolleen abbaa barbaaddu qeesaa balbala baasaa irratti goota kee fi gaachana kee fi gosa kee gubanne akkana taane asiin buune akkana gochuu qabne illee lafa dhidhiitaa jirra. San booda garuu namni abbaa kanaa hidheetu yaadatu hin jiru. Ani akka nama tokkootti filajina kuna. Akka nama tokkootti ani akka nama tokkootti qaamni irratti hojjetamuu qabdu qaama lama irratti totaalii agarreerra. Qaamni tokko KFO lammaffaa irratti ABO gullallee jiru irratti. Akka nama yaada tokkotti please yaadni kun yaada kiyya malee yaada nama biraati miti jechuu barbaadetan. Akka KFO fi ABO gullallee irratti. KFO achi taa'ee bara hundaa'u kompleenii yaa Waaqayyo nagaan bulchitee nagaan nu bulchi yookaan ammoo akka waan nama ergaa tokko waaqatti himatu tokko paartii kana yeroo hunda Waaqayyo maa kana goote maayyummaadhaan na kennite maaliif akkana na goote maa akkas na goote akka nama jedhu sanitti achi keessa ta'anii kompleeniin isaanii sun yoomillee xumura hin ta'a jedhee itti namanu. Tokkoffaa irratti jalqabarraa KFO'n jechuun akka KFO'tti akka mormuu barbaaduwan. KFO'n har'a achi keessa taa'ee karaa nagaatti isaan jedhan suni tootaalii dhibbatti karaa nagaa dhiisanii kana booda oofisa cufan jedhanii harka keessaa fudhatan ummanni gara gorootti haa goru tokko kana. Lammaffaan ABO gullallee jiru irratti. Imagine laala eessa jira ummanni keenya yoo jira yoo jenne gara ABO kana jira. Qaama garee ABO kana jira garee lamatu jira amma garee ABO gullallee jiru kana. Gareen tokko garee maal jedhu beektanii garee kora sabaatiin hundoofne kora sabaatiin ijaarramne kora sabaatiin filatamne jedhuu fi yaada kiyyan dhaggeeffadha yaada kiyya hin dhaggeeffadhamu okay wareegama kaffalaa jiru amma moorela wanni xiyyeeffannoo dandeenyu wareegama nama kanaa akkamiin firiitti gochuu dandeenyaa. Kanaafi bara kanitti deemaa jiru illee anis kanaafatti deemaa jira dhaggeeffadha akka. Dhaggeeffadhu. Qabame caaleetis miti qabi. Qaama magaalaa seenee tarkaanfii guyyaa guyyaadhaan fudhatu diina irratti barbaadna jechuudha. Sanammoo qindoomnee namootumti ala kana jirru irratti hojjechuu dandeenya. Nama illee hin barbaachisu. Waan godhamuu qabu gochuudha asirraa haasa'uu irrayyuu jechuudha. Kanaatiif abalu qubatti abalu seesee abalu akkas waan sun nurraa dhiisa. Akkamittiin tarkaanfiitti seennaadha bakka amma kuma walitti qabu adeemu already dhabne battee qofa miti nama baay'ee dhabne daadhii galaan dhabne Haacaaluu dhabne Abdul Jabbaar dhabne Abboolii Gadaa dhabne battee dhabne ijoollee kichuun dhabaman immoo ijoollee asii fasii miti kumaatamatti lakkaa'amu jira warra jala jirtan taaptaabiif koppiliinkii godhaa amma mallattoo waan hin taane barreessitan jechuudha.
Kanaatii fi sanarraa haasa'a. Maal gochuu qabna? Maali falli keenya? Akkanumatti ajjeefamaa deemna. Akkanumatti dhiigni keenya dhangala'aa deema. Mootummaan kunoo nu balleessuuf muratee jira. Dhiiroo goota haati Oromoo ilmoo ishii 3-4 bo'aa jirti. Haati Oromoo ilmoo 3-4 bo'aa jirti teessee jechuudha. Itti fufee walitti quban qabiina. Maalidha falli? Maal gochuu qabnaa irratti xiyyeeffadhaa? Itti fufee obboleessa keenya amma daqiiqaa 3 qabda. Naman gacha dabarre. Okay, yaada gaariidha bara anis yaaduma kanatti deemuudhaaf jalqaba warra karaa nagaa jedhee to'ii sossobaa yookaan ammoo kadhatu jala taa'ee kadhatu kuni tootaalii oofisa fi cufanii keessaa ba'uudha harka nagaan kennu taa'uudha. Gaafsan uummanni as dhufaa yaada jedhu baranis akkasuma yaada san jibbiinsa fi mitallee jibbiinsa irraan qabu. Natti tola garuu maali karaa nagaa wanni jedhamu kun karaa nagaa jiru fakkeenyaaf jaalmaa meedda daawud laala daawud isaa waggaa meeqa bosona ture har'a galee isa wajjin achi taa'u yookaan ammoo sheer kaampaanii piipii ta'uudha malee achi keessa maaliif harka fudhanne dirqamatti waraana keessa yookaan ammoo lekki kana booda hojiin nagaa hidheetu harka keessa fudhanne akkuma yeroo tarisan ammatti ibsa jabaa tokko baasanii lekki kana booda yaa ummatan hin dandeenye karaa nagaa wanni jedhamu hin jiru jaallan keenya kan ebalu akkana kana nyaachisaa jiranii harka keessaa fudhachuu qaban yaada jedhuudha malee an jecha isin jettan kana mormaa miti ani mormii irraa qabu naa ta'eeraani akka social mediaatti gabbaa'ee akkana jechuu irra jechuu yaada jedhu malee jibbiinsaa miti anatti toleeraanu sin yaada gaariidha yaadni isin jettan garuu garee karaa nagaa warri jedhu kuni ananatti hin tolle karaa nagaa nam tokko karaa nagaatiin gaafa dadhabu qaamni tokko yookiin qaamni siyaasa tokko karaa nagaatiin gaafa dadhabu eessa dhaqa gara hidhannootti gala isaan garuu keenya garri maal godhan ishiitii fi bakka ishii kan hubate gaafa haa caalu sibiila wajjin nu awwaalchisuudha. Namni wallaalan tokkoyyuu gaafa du'e xiyyiitiin inni ittiin rukutame keessaa baay'ame maaliin sileempariidhaan rukutame moo kilaashiidhaan rukutame xiyyiitiin kun biyya alaatti dhufamu biyya keessaa dhufe nama taraa tokkoofiyyuu hospitaalli ragaa baasa. Itti garuu haa caaluu xiyyiitii wajjin awwaalne Oromoon itti dhiise. Akka waan namni dhaqee reeffa fudhatu gara naannoo baatii 3 reeffi haa caaluu hundeessaa eegame. Isa lammaffaa immoo sooraan hin du'e. Sooraan kan du'e hoteela keessatti du'e. Oduu reeffi sooraadhaa Finfinnee keessaa hin bahin hoteelli sooraan itti du'e banamee tajaajila kennaa ture. Miti lubbuun namaa baatee miti mana haraqee baadiyyaa hundi keessanuu beektu waan ta'eef mana farsoo baadiyyaa jechuudha. Yoo namni mataa keessatti wal horee mana san dhufanii oggoru. Xaaxaaqiin gandaa jechuudha. Akkamitti dhiigni ilmaan Oromoo dhiiga saree hanqatee mootummaan nama nyaataan kun bara baraan ji'ootan namoota nurraa fixa. Takkaa lamaa miti daadhii galaan hin dhabne. Darajjee micaa sulultaa san hin beektan hundumti keessanuu weellisaadha innis. Oduu galaa deemuu qe'ee isaati irratti rukutan. Namni waa'ee isaa dubbate hin jiru hin dhabne isas. Maalumaan jedhe barbe maaluma Oromoon kana booda maaluma eeggatti. Maaluma eeggatti. Lafarratti sin iyyina miidiyaa irratti sin iyyina bakka lafarrattis gaafa iyyinu walitti nu haree mana hidhaatti nu naqa achi guuree warroota akkas sammuu qaban namoota akka kaasuu danda'an hin ajjeesa. Taan immoo hin galchaa jechuudha ishee immoo kan ijata akka malee lama hin qabne.